jechuudha. Haataniit ayyaaraan fuudhanii Finfinneerraa fuudhanii Aamboo fuudhanii dafaniituma awwaalan jechuudha. Maaliif qorannoon akka hin godhamne silaa qorannoon biyya alatti ergamee irra dhaabbatamee qorannoon silaa bee dhugaan Hacaaluutillee ni ba'a ture. Reeffa Hacaaluu haatanii xayyaaraan awwaale mootummaan jechuudha. Kana hundi keenya waan quba qabnu. Ammas mucaan kun reeffi isaa akka sirriitti hin qoratamneef sinigalee gara Wallaggaa lixatti ergamee jira. Silaa har'a biyya biraa taatee hoteelli kun torbaan takkaaf irratti maxxansan ture cufaa. Ni cufama ture. Torbaan takkaaf yeroo akkam fagaate biyya nama biratti torbaan takkaaf akkamitti ta'e akkam ta'e eessa seenee kaameraadhaan laallamee akkamitti sa'a meeqa seenee maaltu ta'e maaltu jira akkam maal dhugee maal nyaatee irratti hunda qoratama ture. Garuu biyyi nuti jiraannu lafa dhugaatii miti. Lafa sobduu, lafa dhiiga Oromoo fi lafee Oromoo nyaachuudhaan beekamtee irra jira. Saniifuu dhugaa keenya Rabbii fi uummata Oromootu baasa malee mootummaa fi abbaa seeraatiin seerri takka illee hin jiru Itoophiyaa keessatti. Seerri dhiiga namaa qoratee dhugaa namaa baasu hin jiru. Seera dhugaa namaa balleessu malee. Kana walii galla akkasitti hubanna jechuudha. Keessi koona belbeleeti kan kana dubbachaa jiru. Keessi nama daa'ee nama meeqa dhabne nama meeqa jechuudha. Mucaan kun hedduu garaana nyaate jechuudha. Laalaame dhugaa isaa Rabbiin ni baasa. Halkan dheeratus bariin hin oolu. Dhugaan ni cincittu. Dhugaan nama ba'a. Emoji bochaa hin arginaaga. Tiktaakiin kunuu sagalee kan akka dubbachuu danda'e. Waan jiruuf miti akka hin gubanneef emoji hin argina yaa uummata Oromoo. Mee koppii liinkii fi taartaa godhaa gis takka. Akka waan kana hin dubbannellee warra fedhu jira bara. Mee koppii liinkii godhaa. Koppii liinkii godhaa mee. Koppii liinkii godhaa. Wanni Itoophiyaa san keessatti ilmaan Oromoo ta'uu jiru. Waan Oromoon biyya san keessatti ta'uu jirtu hedduu garaa nama balleessa. Oromoon qabsoo akkana jettan Oromoon bilisoomteetta. Cinaan warri mootummaan kiraa manaa irraa kafalu. Warra mootummaan garaa isatti yaadu. Warra mootummaan paastaa fi zayitii isaa danda'u gabbee Oromoon bilisoomtee. Oromoon bilisoomte jira. Oromoon silaa bilisoomtee har'a akkatti ilmoo namaa ajjeesanii hoteelli sun hojjeta. Gaqqabamee silaa kana hojjetu akkanaa miti. Oromoon maal bilisoomti? Dhiiga meeqa kan miidiyaa irratti hin beekin, nama meeqa kan miidiyaan hin beekin meeqaatu jira kan ajjeefamee dhabamsiifame. Nama meeqaa jira kan Qilinxoo keessatti ilaamaa tortoraa jiru jechuudha. Haa ta'u. Koppii liinkii naaf godhaa. Gama tiktaakii feesbuuka yoo deeme malee an feesbuuka duraanu maamilli kiyya feesbuuka achirra hooggantoonni mootummaa jiran. Koppii liinkii naaf godhaa an feesbuukan deema. Feesbuuka booruu waa mucaa kanaa hin dubbadha feesbuuka irratti amma koppii liinkii naaf godhaa. Feesbuuka irra gallu malee tiktaakii irratti hin jiru wanni akkanaa. Maaliif tiktaakiin yoo waraabdanii poost gootan malee namni dhaggeeffatu hin jiru. Sanuma tiktaakiin ammas ajandaa tokkoon ilaa torbaan takkaa deemuu hin danda'u. Ajandaa jaarsaaf jaartii deemuu danda'a osoo waa'ee mucaa kanaa jiru jechuudha. Koppii liinkii naaf godhaa taartaabii naaf godhaa. Akkaawuntiin kun faayidaa na qofaaf osoo hin ta'in faayidaa sabaaf illee waan qabuuf koppii liinkii yoo gootan natti tola jechuudha. Koppii liinkii godhaa. Way sorry. Edda garuu laayifii ture jaan namni agartanii jirtan laayif irratti edda tiktaak laayifii eeggaddamoo edda jaansa laayifii ture jaan. Edda saayiba isaa tokko jira asirratti hin fidee jechuun maal akka ture maal akkam kaleessa waliin turre eeggaddamoo akkana waliin turre jee dubbachuu na jalaa hin dandeenye sababni isaa hedduu boo'u jira jechuun
نجراميتي نمت الأقامة نمني خليسة لا العدد نمني جزء خليسة نجيها كباتي أردوه جاني نمني أكم ذكري بدا سلافينين كده تري قروا أما في لندن دينه سبب نسا إدو تك إدو نام قرانا بلسيتشو والله إدو قرانا بلس إدو نتي تولا برسانو إدو نما كوفلا كتابا مالي ينبيني نما واي سياسة خيسن جري نما آرتي قدسو مال جدني أجي سمي إيه eda ture laal eda ture viidiyoollee hojjetee gadhiisee ture jechuu kaleessa maaki sagalee ta'ii fincaa kanaaf ta'utti hin jiraa fi bar sagaleen ta'utti jiraa fi bar yoomiin guyyaa takkaallee waa orom takkaa jireenya hiyyeessa ilmaan oromoo miidhamee yoona dhukkubee sireerraa ka'eetiin rifachuu sireerraa ka'ee nama dubbatan guyyaa takkaallee mee maakiin guyyaa takkaallee waa'ee nama du'eetis ta'e nama rakkatis waa'ee oromoo osoo hin dubbatiin jala darbeen beeka namni jettan lakkoofsa tokko barreessa. Maaliif ani hin danda'u naatu keessi kiyyaan nan danda'e. Sanumaafu sagalee ni taanaaf nuti ni dubbanna. Nuti numa dubbanna dubbachuun alhamdulillah ni dubbanna nuti. Nabiin wallahi warri lakkoofsa takka barreessaa jirtan kun na ajaa'ibaa jirtan. Warra nan hordofne jechuun warri lakkoofsa tokko barreessaa jiru. Warra durirraa nan hordofne waan taataniif isinirra ilaalu. Sanumaafuu wanni jechuu barbaade nuti ni dubbanna. Nuti hin callisnu takkaa callisneetis hin beeknu garuu dhugaa isaa rabbi haa baasu. Dhugaa isaa rabbi haa baasuuf yaa Oromooticha. Okay. Wallaggaa irraa cufan achi duula. Reefki isaa gama Wallaggatti deemee jira bara. Wallaggaa. Reefki isaa qoratu jiran numa jaangaa eenyu akka qoratuuf. Warra waa qoratu kanaan na aarsa. Takkaa qoratanii baasanii jaanii hin baasan as lammaal jaanii hin baasan. Wallahi waan du'e natti fakkaataa hin jiru jechuudha. Hin beeknu wallahi. Tammee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Fi rabbi dhugaa isaa haa baasu. Maal jenna silaa? Miciyyoon takka qabamtee jirti jaan garuu. Waa'ee sanillee jechuun ani waanin hin milkaneeffanne tokko irraa dubbachuu waan hin dandeenyeef miidiyaan kiyya kun gisee hedduu dhugaarra xiyyeeffata. Waan dhugaarra xiyyeeffata waan ta'eefu dura waan dhugaa kana hubannee adda bayyirree raasuudha malee akkamatti raasuun hin ta'u. Sanumaafuu micoon kamii maannash ምንድነሽ ከየት ነሽ ወዴት ነሽ waan jaamusan ጣርተን እናወራለን ሰዎችዬ። Oh my goodness.
Mungkin komentii keessa ilaalaa jira. Micoon qabamtee yaa miciyyoon qabamtee jaambar micoon tun tamii suuraan isiillee waan beenatti fakkaatu ilaa amma namoota hedduutiif feesbuuka namoota jechuun waan dhugaa barreessaniif waan dhugaa dubbatan fooloo walitti qabu hedduutu jira. Hin maxxansine namni tokkollee waa'ee micoo tanaa hin agarre garuu micoon qabamtee jirti jedhanii hin beekne san irraa dubbachuu hin danda'u sababni isaa ilas mara hin mirkaneeffanne waan ta'eef. Nuti isaa fi Hacaaluu wal fakkaataa. Inni waan qabu jechuun dhiiga waan qabu so bar hin beeku gaa akkamitti summiidhaan ajjeesanis makaddaanaan affananii ajjeesanis ukkaamsanii ajjeesanis hin beekne warri waa qoratu kun hin himu bar rakkoon isaa. Alaa summii nyaachise yaaboo. Namoonni hedduun summii nyaachisanii kaanis akkatti ajjeesanii. Baay'izawii Oromoon namni hedduun waan adda addaa barreessa. Namni hedduun waan adda addaa barreessa. Hin mirkaneeffanne wallaahi laazim. Hin beekne wallaahi. Copy link, tap. Atis of eegii shuguxii teenyaa. Ammaaltu waan godhaan nama du'u miti bara. Nama du'u miti yaa Oromoo kiyya. Maaltu waan godheettaniiti maal balleessi yaa Oromooti. Dhugaadha bar namni hinaaffaan illee nama ni ajjeesa namni waa godhu miti ilmi namaa baxaamitti namni kun hedduu walitti hammaatee jira wallaahi laazim namni lubbuu rabbii uume akkanatti walirraa fuulaa jira. Nama maal mu jettati Oromoo garuu sulumaan anduu naanii bochan isa. Ambar waanumaan hanqoftiin isinii boonatti fakkaata. Naanii bochanii garuu astaghfirullah laazim rabbiin an ajjeesiniti garuu. Ambar waanumaan hanqoftiin isinii boonatti fakkaata. Sorry. Nama. Astaghfirullah isa. Namoonni hedduun bakka akkasiin jeen isinaa itti jirtan oh my goodness bakka hin boo'inaa bakka dhisa. Ishi silmaan du'ee Oromoo irraa wayi waa irra isaa maatuma kiyya irraa malee abu rabbiin an ajjeesi yaa Oromoo rabbi umrii naa dheeressu bannaa taachu ganaa waa hedduu isin barsiisuu barbaada. Faantu walirraa fagaanne kunoo dugda garaa isaanii natti dhiiste deemtasi seenaa garaan baanee achi buuteen kee dhabame
Akkamii laba karwaaree bareedduu. የሐረርጌ ልጅ እንዴት ነሽ? እንዴት ነህ? ከአንተ ሰላም ነው? ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። የለም ናሬ ኮፒ ሊንክ naaf godhaan jirtan garuu koppii linkii kuma naa guutaa Oromoon kiyya. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Aliyaችን ዌልካም ዌልካም bagana gaanitti. Koppii link inda taaktaaf tiktaakiin akka hin gubanneef tanii jechuudha. Haatanii xayyaaraan fuudhanii Finfinneerraa fuudhanii Aamboo fuudhanii dafaniituma awwaalan jechuudha. Maaliif qorannoon akka hin godhamneef silaa qorannoon biyya alatti ergamee irra dhaabbatamee qorannoon silaa bee dhugaan Hacaaluutillee ni ba'a ture. Reeffa Hacaaluu haatanii xayyaaraan awwaale mootummaan jechuudha. Kana hundi keenya waan quba qabnudha. Ammas mucaan kun reefki isaa akka sirriitti hin qoratamneef sinigalee gara Wallaggaa lixatti ergamee jira. Silaa har'a biyya biraa taate hoteelli kun torbaan takkaaf irratti maxxansan ture cufaa. Ni cufama ture. Torbaan takkaaf yeroo akkam fagaate biyya nama biratti torbaan takkaaf akkamitti ta'e akkam ta'e eessa seenee kaameeraadhaan laallamee akkamitti sa'a meeqa seenee maaltu ta'e maaltu jira akkam maal dhugee maal nyaatee irratti hunda qoratama ture. Garuu biyyi nuti jiraannu lafa dhugaatii miti. Lafa sobduu, lafa dhiiga Oromoo fi lafee Oromoo nyaachuudhaan beekamte irra jira. Saniifuu dhugaa keenya Rabbii fi uummata Oromootu baasa malee mootummaa fi abbaa seeraatii miti. Seerri takka illee hin jiru Itoophiyaa keessatti. Seerri dhiiga namaa qoratee dhugaa namaa baasu hin jiru. Seera dhugaa namaa balleessu malee. Kana walii galla akkasitti hubanna jechuudha. Keessi koona belbeleeti kan kana dubbachaa jiru. Keessi nama daa'ee nama meeqa dhabne nama meeqa jechuudha. Mucaan kun hedduu garaana nyaate jechuudha. Laalaame dhugaa isaa Rabbiin ni baasa. Halkan dheeratus bariin hin oolu. Dhugaan ni cincittu. Dhugaan nima ba'a. Emoojii boochaa hin arginaagaa. Tiktaakiin kunuu sagalee kan akka dubbachuu danda'e. Waan jiruuf miti akka hin gubanneef imoojiin ergina yaa uummata Oromoo. Mee koppii linkii fi taartaa godhaa gis takka. Akka waan kana hin dubbannellee warra fedhu jira bara. Mee koppii linkii godhaa. Koppii linkii godhaa mee. Koppii linkii godhaa. Wanni Itoophiyaa san keessatti ilmaan Oromoo ta'uu jiru. Waan Oromoon biyya san keessatti ta'uu jirtu hedduu garaa nama balleessa. Oromoon qabsoo akkana jettan Oromoon bilisoomteetta. Cinaan warri mootummaan kiraa manaa irraa kafalu. Warra mootummaan garaa isatti yaadu. Warra mootummaan paastaa fi zayitii isaa danda'u gabbee Oromoon bilisoomte. Oromoon bilisoomte jira. Oromoon silaa bilisoomtee har'a akkatti ilmoo namaa ajjeesanii hoteelli sun hojjeta. Qaqqabamee silaa kana hojjetu akkanaa miti. Oromoon maal bilisoomti? Dhiiga meeqa kan miidiyaa irratti hin beekin nama meeqa kan miidiyaan hin beekin meeqaatu jira kan ajjeefamee dhabamsiifame. Nama meeqaa jira kan qilinxoo keessatti ilaamaa tortoraa jiru jechuudha. Haa ta'u. Koppii linkii naaf godhaa. Gama tiktaakii feesbuuka yoo deeme malee an feesbuuka duraanuu maamilli kiyya feesbuuka achirra hooggantoonni mootummaa jiran. Koppii linkii naaf godhaa an feesbuukan deema. Feesbuuka boruu waa mucaa kanaa hin dubbadha feesbuuka irratti amma koppii linkii naaf godhaa. Feesbuuka irra gallu malee tiktaakii irratti hin jiru wanni akkanaa. Maaliif tiktaakiin yoo waraabdanii poost gootan malee namni dhaggeeffatu hin jiru. Sanuma tiktaakiin ammas ajandaa tokkoon ilaa torbaan takkaa deemuu hin danda'u. Ajandaa jaarsaaf jaartii deemuu danda'a osoo waa'ee mucaa kanaa jiru jechuudha.
copy link na godha taabtaabi na godha accounting kun faayidaa na qofaaf osoo hin ta'in faayidaa sabaafillee waan qabuuf copy link yoo gootan natti tola jechuudha. Copy link godha. Way sorry. Eda garuu laayifii ture jaan namni agartanii jirtan laayifii irratti eda tiktak laayifii engaddamoo eda jaansa laayifii ture jaan. Eda saayiba isaa tokko jira asirratti hin fidee jechuun maal akka ture maal akkam kaleessa waliin turre engaddamoo akkana waliin turre jee dubbachuu na jalaa hin dandeenye sababni isaa hedduu boo'u jira jechuun ni jira miti namatti dhaga'ama namni kaleessa laal namni gizee kaleessa nagiyaa qabaatee arra du'ee jaanii namni akkamta karifata silaafiniin fide ture garuu ammaa filuu hin dandeenye sababni isaa hedduu takka hedduu nama garaa nama balleesse jechuudha wallaahi hedduu garaa nama balleesse hedduu natti tola barsanuu hedduu nama kooflaafi tapha malee hin beekne nama waa'ee siyaasaa keessa hin jirre nama aartii guddisuu maal jedhanii ajjeesame. Eda ture laal eda ture viidiyoolee hojjetee gadhiisee ture jechuu kaleessa. Maaki sagalee ta'ii fuuncaa kanaaf ta'utti hin jiraafi bar sagaleen ta'u jiraafi bar. Yoomiin guyyaa takkaallee waa takkaa jireenya ilmaan Oromoo miidhamee yoo na dhukkubee sireerraa ka'eetiin rifachuu sireerraa ka'ee nama dubbatan guyyaa takkaallee mee maakiin guyyaa takkaallee waa'ee nama du'eetis ta'e nama rakkatees waa'ee Oromoo osoo hin dubbatin jala darbee ni beeka namni jettan lakkoofsa tokko barreessa. Maaliif ani hin danda'u naatu keessi kiyyaan nan dandeenye. Sanumaafuu sagalee ni taanaaf nuti ni dubbanna. Nuti numa dubbanna dubbachuun alhamdulillah ni dubbanna miti. Nabiin wallahi warri lakkoofsa tokko barreessaa jirtan kun na ajaa'ibaa jirtan. Warra nan hordofne jechuun warri lakkoofsa tokko barreessaa jiru. Warra durirraa nan hordofne waan taataniif isinirra ilaalu. Sanumaafuu wanni jechuu barbaade nuti ni dubbanna. Nuti hin callisnu takkaa callisneetis hin beeknu garuu dhugaa isaa Rabbi haa baasuuf. Dhugaa isaa Rabbi haa baasuuf yaa Oromooticha. Okay, Wallaggaa irraa cufan achi Dila. Reefki isaa gama Wallaggatti deemee jira bara. Wallaggaa. Reefki isaa qoratu jiran numa jaangaa eenyu akka qoratuuf. Warra waa qoratu kanaan na aarsa. Takkaa qoratanii baasanii gahanii hin baasan aslan maal jaanii hin baasan. Wallahi waan du'e natti fakkaataa hin jiru jechuun. Hin beekne wallahi. Tammee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Fi Rabbi dhugaa isaa haa baasu. Maal jenna silaa? Miciyyoon takka qabamtee jirti jaan garuu. Waa'ee sanillee jechuun ani waaniin
hin mirkaneeffanne tokko irraa dubbachuu waan hin dandeenye miidiyaan kiyya kun gisee hedduu dhugaarra xiyyeeffata waan dhugaarra xiyyeeffata waan ta'eef dura waan dhugaa kana hubannee adda bayyirree irraa haasofna malee akkanumatti irraa haasofuu hin ta'u. Sanumaafuu micoon kamii maannash ምንድነሽ ከየት ነሽ ወዴት ነሽ ዋን ጃሙሳን ጣርተን እናወራለን ሰዎችዬ። Oh my goodness. Komentii keessa ilaalaa jira. Micoon qabamtee yaa miciyyoon qabamtee jaambar micoon tun tamii suuraan isiillee waan beenatti fakkaatu ilaa amma namoota hedduutiif feesbuuka namoota jechuun waan dhugaa barreessaniif waan dhugaa dubbatan fooloo walitti qabnu hedduutu jira. Hin maxxansine namni tokkollee waa'ee micoo tanaa hin agarre garuu micoon qabamtee jirti jaanii hin beekne san irraa dubbachuu hin danda'u sababni isaa filas mara hin mirkaneeffanne waan ta'eef. Nuti isaa fi Hacaaluu wal fakkaataa. Inni waan qabu jechuun dhiiga waan qabu so bar hin beeku gaa akkamitti summiidhaan ajjeesanis makaddaanaan affananii ajjeesanis ukkaamsanii ajjeesanis hin beekne warri waa qoratu kun hin himu bara rakkoon isaa. Alaas summii nyaachise yaaboo namoonni hedduun summii nyaachisanii kaanis akkatti ajjeesanii baay'izawee Oromoo namni hedduun waan adda addaa barreessa. Namni hedduun waan adda addaa barreessa hin mirkaneeffanne wallaahi laazim hin beekne wallaahi. Copy link, tap. Atis of eegii shuguxii teenyaa. Ammaaltu waan godhaan nama du'u miti bara. Nama du'u miti yaa Oromoo kiyya. Maaltu waan godheettanii tan maal balleessi yaa Oromooti. Dhugaadha bar namni hinaaffaan illee nama ni ajjeesa namni waa godhu miti ilmi namaa baxaamitti namni kun hedduu walitti hammaatee jira wallaahi laazim namni lubbuu rabbii uume akkanatti walirraa fuudhaa jira. Nama maal mujattati Oromoo garuu sulumaan andu'e naanii boochan isa. Ambar waanumaan hanqoftiin isinii bo'oo natti fakkaata. Naanii boochan garuu astagfirullah laazim rabbi nan ajjeesi miti garuu. Ambar waanumaan hanqoftiin isinii bo'oo natti fakkaata. Sorry.
Nama. Astagfirullah isa. Namoonni hedduun bakka akkasiin jeen isinaa isu jirtan. Oh my goodness bakka hin boo'ina. Hin boo'inaa bakka dhisa. Ishi. Silmaan du'ee Oromoo irraa wayi waa irra isaa maatuma kiyya irraa malee. Aboo rabbiin ana ajjeesi yaa Oromoo rabbi umrii naa dheeressu bannaa taachu. Ganaa waa hedduu isin barsiisuu barbaada. Faantuu walirraa fagaanne kunoo dugda garaa taanee natti dhiiste dinkatti seenaa garaan baanee achi buuteen kee dhabame akka miila bakar waaree bareedduu. የሐረርጌ ልጅ እንዴት ነሽ? እንዴት ነህ? ከአንተ ሰላም ነው? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله بناري كوبي لينك naaf godhaan jirtan garuu koppii liinkii kuma naamu taagaa Oromoo kiyya. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Aliyaችን welcome baga nagaan dhufte. Koppii liink inda taaf tiktakiin akka hin gubanneef